Ashamaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota UTV Obsee hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo Waaqa isa jiraataa dachaa darbii isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Cirraa jirtu jechaa har'as deebi'ee dhufeen jira. Maal qabattee dhuftee Obseen jechuun keessan noodu wantan qabadhee dhufe isinitti himuu kiyya duratti warroonni maatiin haa ta'e like share subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa. Warroonni maatiin haa taatanis galatoomaa isiniin jira. Warroonni maatiin haa taatanis wanta nan gadhiisu yeroo hundumaa akka isin bira ga'u maatiin haa ta'aa isiniin jechuu barbaada. Waaqayyo immoo isin haa eebbisu waan na jajjabeessitaniif waan immoo kallattii kana jabaadhunaan jettaniif Waaqayyo dachaa isin haa eebbisu jechuun jaaladha. Gooftaan isin haa eebbisu hunduma keessan uummata Oromoo hundumtuu Waaqayyo dachaa isin haa eebbisu isiniin jedha. Ar'ammoo maal qabattee dhuftee jechuun keessan oolu isa kana qabadhee dhufe macaafa qulqulluu qabadhee dhufe jechuudha. Galanni Gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u maqaan Gooftaa haa ulfaatu. Obboloota koo ka macaafni akka nuyi dubbisnu akka nuyi ilaallu bichaa odoo hin taane macaafni dhoksaa baay'ee qaba. Wanta baay'ee macaafa garagalabannee garagarchilee gisee dubbisnu waan baay'ee irraa hubachuu dandeenya. Waan baay'ee irraa barumsa arganna. Galanni Gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u sagalee Waaqayyoo har'as borus iftaanis deddeebi'ee oo dubbatame immoo fa'u waan tokko illee hin ta'u jechuudha. Galanni Waaqayyoo haa ta'u sagalee Waaqayyoo oomillee immoo fa'u galanni Gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u har'a barsiifamuu dandeenya. Har'a nutti lallabamuu danda'a. Guyyaa guyyaarra nutti lallabamuu danda'a. Sagaleen kun yeroo baay'ee irra deddeebi'amee dubbatamuu danda'a. Garuu sagalee Waaqayyoo guyyuma namatti dhufu guyyuma guyyaadhaan haaraa malee guyyaa guyyaadhaan immoo fa'achuudha. Galanni Gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u inni jireenya keenya ta'es inni waan hundumaa keenya ta'es isa kana bichaa jechuudha. Wangeela Waaqayyo immoo maqaa isaa ulfaatu. Har'a anis macaafa qulqulluu iddoo tokko waliin dubbisnee dhufe. Galanni Gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Sagalee kana kan nuyi hafuura qulqulluu haa ta'u macaafa wangeelaa Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 dhaqeetan dubbisaa. Galanni Gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u mee kana dubbisuu duratti akka Waaqayyo nutti dubbatu gabaabsee Waaqayyoon nuuf kadhadha. Galanni Gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Jiraataaf kabajamaa isa taatee Waaqa ulfaataa, Waaqa jiraataa, Waaqa Shaadaay, Waaqa danda'a guddiseessi galateeffadhaa. Galanni ulfinni boqubaa eleeleessi bichaaf haa ta'u. Yaa Gooftaa kunoo anaaf saba kana gargaarteertaa. Kallattii kamiyyaa Waaqayyo situu nu faana ta'ee maqaan kee bara baraan ol haa jedhu. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo kanas sa'aatii kanas deeqaa kanas situu nu laate maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni boqubaa eleeleessi bichaaf haa ta'u. Waaqayyo abbaa waan hundarratti ulfeeffame waan hundarratti kabajame. Waan hundarratti ol jedhe waan hundarratti yaa Waaqayyo galanni ulfinni si duwwaadhaaf haa ta'u. Kunoo Gooftaa abbaa sagalee kee kanas nutti dubbadhu. Omni hafuura kee qulqulluu nutti haa dubbatu. Kallattii kamii yaa Waaqayyo sagalee kee kanas nutti dubbatte yaa Waaqayyo akka ittiin jiraannu bageetaa Kiristoosum anaaf obboloota koo kana gargaari. Waaqayyo Gooftaa akka sagalee kee kanatti akka jiraannu akka sagalee kee kanatti akka tarkaanfannu bageetaa Kiristoosum omna hafuura kee qulqulluu nu haa gargaaru. Waaqayyo Gooftaa hafuura qulqulluu nuuf kenni ayyaana kee nu laadhu sagalee kee kanas hafuurri kee qulqulluun bichaan nutti haa dubbatu. Gooftaa Yesuus Kiristoos foon keenya irraa kan ta'e calqab kan jedhe haa ta'u. Hidhamaa seexanaaf daabiloos bageetaa Kiristoos hidheen jira. Kallattii kamiin kan hidhame haa ta'u inni lafarra ejjatee inni nama keessa dhaabbatee sagalee kana akka dubbamne sagalee kanatti akka fayyadamne sagalee kana akka nyaanne sagalee kanatti akka hirmaanne kan nu mormu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos Naaziriitiin kan hidhame haa ta'u. Waaqayyo Gooftaa sagalee kana nutti dubbadhu anaaf saba kana gargaari. Kallattii kamiin Gooftaa ati nutti mul'adhu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin hundumaa immoo gootaa si haa galatu. Maqaan kee hololaa jedhu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ameen. Gooftaa isin haa eebbisu. Ergan ammana gabaabsee Waaqayyoon galateeffadhee kallattumaan macaafa qulqulluu kana nuun dubbisaa. Hafuurri qulqulluun immoo nuuf haa ibsu. Galanni Gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Wangeela Maatewos boqonnaa 13 isiniin jedheen jira. Ani garuu boqonnaa 13 keessaa dhaqee lakkoofsa 24 amma 30
nan dubbisaa. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Akkana jedha mata dureen xiqsichaas. Fakkeenya irkidaadaa jedha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Iyyeesus ammoo fakkeenya biraa tokko isaanitti hime. Mootummaan Waaqayyoo nama sanyii gaarii facaasaa nama sanyii gaarii qotiisa isaa facaafatetti hin fakkeeffama. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Nama sanyii gaarii qotiisa isaa facaafatetti hin fakkeeffama. Yeroo namni raasutti diinni yeroo nama raasuttis diinni namichaa dhufee irkidaada qamadii keessaa facaasee sokke. Yeroo namni raasuttis diinni namichaa dhufee irkidaada qamadii keessa facaasee sokke. Midhaanichi guddatee ija godhate. Booddee irkidaadichis immoo mul'ate. Kana irratti hojjettoonni abbaa warraatti dhiyaatanii gooftaa sanyii gaarii qotiisaa keetitti facaafte miti irkidaadi immoo eessaa dhufee ree jedhaniini. Innis immoo namni diina koo ta'etu kana godhe jedhee isaaniif hin deebise. Yommus hojjettoonni nuyi dhaqnee isa akka aramnu barbaaddaa ree jedhaniini. Abbaan qosiisichaa garuu lakkii irkidaada utoo aramtanii isa wajjin qamadii akka hin buqqifnetti dhiisaa. Amma yeroon midhaan sassaabamutti lachuu walumaan wajjin haa guddatan. Yeroo midhaan sassaabametu warri sassaaban dura irkidaadicha buqqisanii akka gubaniif basii akka hidhataniif basii akka hidhataniif qamadicha garuu gombisaa kootti akka anaaf sassaabanii isaanitti hima jedhee isaaniif hin deebisee jedha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Macaafni qulqulluun kun fakkeenya namaarree ta'uu danda'a. Amma asitti namichi kun maasaa isaa keessatti midhaan qulqulluu homaa hin qabne facaafate. Garuu namni diina isaa ta'ee dhaqee girgaada fuudhee girdii wayin immoo sinaaraan jennuu san jechuudha. Nuti sinaara jennuu san midhaan isaa san keessatti darbe. Gaafa namichi suni midhaan gaarii maasaa isaa san keessa facaafatee gaafa midhaan gaarii sun margee daraaraa godhatu irkidaadi sunirree wajjumaan daraare argaa. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Namicha saniin gara namicha sanii dhaqanii gaafatanii namichi sun maal jedheen? Ana miti ani midhaanuma gaarii facaafadhe garuu diina koo nama ta'etu dhaqee akkana godhe jedhee bartoota isaatii deebisee jechuudha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Dhaqnee keessaa haramnu immoo gaafa jedhanii isaan gaafatanii lakkii dhiisaa jedheen hin haraminaa. Lachuu erguma tokko haa jiraatan, lachuu erguma tokko haa guddatan. Gaafa qamadii sassaabannaan wayin immoo midhaan sun gaafa ga'e sassaabuu isaa jammaree gaafa sassaabamu irkidaada sanan keessaa dura buqqise. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Fakkeenya macaafa kanaa keessatti maal hubanna yoo jettanii amma Waaqayyoon gaaris yaraas kan cubbuu hojjetes kan cubbuun hojjennes kan nama ajjeeses kan nama hin ajjeesnes bakka tokko teessisee jira jechuudha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Maqaan gooftaa ulfaatu bakka tokko teenyee jira. Hundumti keenya warri gaarii hojjetes warri gaariin hojjennes
warri lubbuu namaa balleessis warri lubbuu namaa balleessinis bakkuma tokko nu godhee jira lafa kanarra jechuudha waaqayyo maqaan gooftaa Yesuus Kiristoos fa'aa ulfaatu ati bee lubbuu namaa balleessite akkana bayi ati immoo lubbuu namaa balleessine akkana bayidhee nu qoonni gooftaan bakkuma tokko addunyuma tanarra bakkuma tokko nu teessiseera garuu gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa dhufee nu sassaabbatu warra hamma asitti cubbuu hojjetan warra dhiiga dhangalaasan warra waan hin taane lafa kanarratti hojjetan asumatti gatee biraa deeme jechuudha. Akkuma girdaada qamadii san dura buqqisee asumatti gatee biraa deeme. Garuu nama waaqayyoof jiraate nama sagalee isaatiif jiraate har'a lafa kanatti warra gaarii hojjetee gooftaan fudhata. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Aniif isin har'a maal keessa jirra? Gaarii hojjechaa jirra? Obboleessa irratti ka'aa jirra? Obboleetti irratti ka'aa jirra? Nama amachaa jirra? Nama irratti diina ta'aa jirra? Of haalaan obboloota koo guyyaa tokko akkuma girdaadaaf qamadii kana gargar baana waan ta'eef. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Waaqayyo har'a bakka iddoo tokko nu teechisu waan gaarii hojjenneef nutti fakkaatin. Har'a bakka tokko gisee hulluu inni lubbuu balleessas waluma keessa yaa'aa hulluu inni tolches inni namarratti ka'u inni nama jibbu inni diina namaa ta'e inni hojii seexanaa hojjetu hundi keenyayyuu bakka tokko marqabnee gaafa oollu waanuma gaarii hojjennee waaqayyo iddoo tokko nu teechise nuti isinitti fakkaatin. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u guyyaa qaba. Waaqayyo guyyaa tokko dhufee keessaa nu fudhata. Gaafa san eenyutu dafee mootummaa waaqayyoo san argataa? Eenyutu waaqayyoon duuba deema? Eenyutu gombisaa waaqayyootti galaa? Eenyutu lafa kanarratti hafa? Guyyaa san adda baha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Waaqayyo immoo akka qamadii keessaa gombisaa waaqayyootti galuu san waa godhu akka girdaada kana nu godhin. Waaqayyo hunduma keenya akka daandii akka abboomii akka jireenya keenya hundi abboomii waaqayyo irra deemu gooftaan nu gargaaru. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Namichi kuni gaafa isaan dhannee keessaa aramnee gannuu gaafa jiran Iisaa jedheen. Girdaada aramna jettanii qamadiis keessa balleessitu. Waaqayyos immoo har'a warra hamaa warra diina ta'an warra hamaa nama lubbuu namaa balleessa warra lafa kanarratti conqolchii hojjechaa balleessuu dadhabee miti. Garuu isaanan balleessa jedhee akkan saba koo akkan ijoollee koo daandirra jiran akkan hin balleessine gaafa nani girdaadaaf qamadii addaan baafadhu jira guyyaa qabateera. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Waaqayyo immoo waan hunduma keessatti akka mootummaa isaa akka gombisaa isaatti galu waaqayyoon jabeechinaa kadhan. Obboloota koo har'a hundumti keenya mee of ilaallu. Ammam keessi keenya namaaf gaarummaa yaada. Ammam keessi keenya obboleessa obboleettiidhaaf gaarummaa yaada. Ammam keessi keenya diinummaa namatti yaada. Mee hundumti keenya teenya arreega. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Har'a waan lafa kanarratti gaarii hojjenne. Har'a yoo daandii gaarii hojjenne. Waan gaarii namaaf ooyaan rakkataa bira yoo dhaabbanne. Dadhabaa tokko lafaa yoo kaasne. Humna ittiin kaasnoo dhabne gorsaan yaadanoo jabeessine. Har'a kan bo'oo argine kofalleetti bira darbuu doon taane yoo lafaa kaasne jabaadhu guyyichin dhufaa guyyichin darbaa hojjenneen waaqayyo irree kana barbaada. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Akka diinaa walirratti ka'uu billaa walitti darbachuu dubbii walitti darbachuu osoo hin taane namni waaqayyoof nan jiraadha jedhee gara laafummaa qaba. Kan har'aa bichaa odoo hin taane kan keessa darbirree ilaaluu danda'a. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Akka sagalee isaa kanatti waaqayyo anaaf sinaa jiraachisu akka qamadii girdaada kana waaqayyo keessaa akkuma inni qamadicha garuu gombisaa kootti akkanaa naqaman godha akkuma jedhe kana anaaf isinillee waaqayyo mootummaa isaatti nu simatu. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Sagaleen kun dhugaa isinitti maa sagalee baay'ee natti tolu. Amma kanarree akka keessi keetti boqatee amma kanarree dubbadhee ibsuu baadhu dhugaa baay'ee sagalee namatti tolu. Dubbifadhaa ilaalaa. Sagalee waaqayyo ammumaa isaatti galabbanne ilaallu waan baay'ee keessaa hubanna. Kanaaf obboloota koo waaqayyo immoo hunduma keenya haa gargaaru. Akka sagalee isaa kanattis akka jiraannu humna nuuf haa ta'u.
gooftaan firaa fi jireenya keessanaa eebbisu. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Jabaadhaa. Dogongora jiru dhiifama isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo kiyyaaf haaraa warra taatan akkuma isinitti laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja. Ayyaanni Waaqayyoo bakkuma artan irratti isiniif haa baay'atu. Viidiyoon biraatu amma walitti deebinutti horaa bulaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha.